كبجمو شيخ موسى حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خبجموتا برزانتي أوروميا أقسم الناس خبجموتا أفيائي سعادة إيغان غلطون فدبودا ربي قدا غلني هاگيو ربي قدا واقع نخدتشي أومي نخنرتي أومي غلني هاگيو إيغان جيبودا غباسان برزانتين كينيا درتاءان برزانتين شماليس غباسان وغلچن غباسان ثاني دبا دبتي غاري دبا دبتي ليك إبلامو جالني مال تهو قبن اتفوفني إن شاء الله بكانجي ودا قبن هانو اتفوفني جنة akkasuma ammoo laafinni sinni jira, cimni sinni jira. Mootummaan teenya cimtuudha, ejjennoon siidhaa bakka haa geessu jenna, bakkallee gayuudhaaf teessi insha Allah. Duuba nuti insha Allah bakkattiin irraa dhihaanne Harargee bahaa seennaadhaati. Alaanalli ummata keenya rakkoon ummata keenya hoddummattee jirti. Hodduu sanirraa duuba lakkaawanillee waan dhumaatii miti. Qalamaanis ni katabattan, qalbii irrattis ni katabattan, oggaa boodaa mootti gadhaawattan, hujii irratti oolchitan. Dubbannee insha Allah dubbannee yoo dubbiin ka bakka hin geenye taate bishaanumahi gaffatti rooba, bishaanuma gaffan roobu ta'a. Aannanuma takka dhadhaadhayi xirrachan naqanta. Duuba mootummaa keenya irraani kajeella takkaahuu ni abdanna, ka ejjennoon isaanii bakka geessu kan haasawa kana lafatti hin dhiifne bakka hin gayan ni kajeella ni abdannaasi. Duuba rakkoolee sanirraa tokkoffaan jiruun ilmi namaa huni qabeenya malee jiraachuu hin danda'u. Wanni rabbiin samii uumee rooba keessa kaayee dachii uumee tawaama garsitu wanni godheef ilmi namaa qabeenyaan malatti hin jiraatu jechu. Akka godina Harargee dhaatitti, godina Harargee bahaa seennaatti jiruun keenya jakkaawu jiruun ummata keenya muka jimaa ja'an kana. Muka jimaa ja'an kana bakka abaarsa fuudhen beeynu, durillee abaarsa waan qabu bakka abaarsa fuudhen beeynu, ammoo mootummaan hin wallaaltu. Tanaafuu wanni jennu mootummaan quba qabaannaan harkarraa fudhachuudhanuu qabdi. Ta quban qabne taanaan serattuu wanni isin quban qabne waan jiru waan yoo isin quban qabaannes barachuudha qabdii jenna insha Allah. Maaliif yoo jettan jimaa hoggaaniif ja'an jimaan qabsaawaadha, qabeenya biyyaati. Kan qabsaawee biyya bilisoomsu sababaa haa ta'u isa, diboota habitu isa, kan maallaqa dhiheessu isa, kan nama kana masruufa isaa danda'u isa. Yoo qaceelanii bal'isanii gallaalan kulliin waan namni itti haajamuu jimaa kana ta'uun kijiban ta'u. Amma immoo jimaan kan nuti silaa mootummaa teenyarraa warshaa siidhaafaa godhanii cammaaqii faarraa godhanii Orobbaa Ameerikaa faa barsiisanii eeynu kana soogidda bituu dadhabe.
saniifuu mootummaa yoonii fi kan abaarte taate deebisuudha qabdi yoommoo haysiin quban qabne taates waan jimaa abaare sun nurraa qabdee jimaan kun bakka nu deebi'uudha qabaa kabajaadhaan mootummaa teenya gaafanna lammaffammaas horii looniitii jira amma horii loonii diboota jechu wanni abbaan furdisuuf takkaahuu gabbisuuf haajaatti bahu ta'a amma horiin akkuma jirutti kotorobaante amma nama tokko jira ganda keenya Gursuum jedhaniini neefkaa sadii gandaa baasee bar manuma isaatii hiikee baase oggaanii fi naannoo Jijjigaa kana dhiyaatu kotorobaan jedhanii harka qaban ilaa ammatti horiin san hin baane inumaa wirsi haa ta'uufaa jedhaniin jechu akkaataan kuni nuti wanni nu fakkaatu nama mootummaa fi shaabii bal'aa kana wal afaan kaayuu barbaaduutu akkana hojjetaadha nu fakkaata takkaahuu ammoo nama ifii dantaa keessaa qabu lamaan irraa qullaan ta'u takkaa nama dantaa keessaa qabu ta'a takkaahuu nama mootummaa fi ummata bal'aa kana ummata keenya hawaasa kana wal afaan kaayuu barbaadu ta'a tanaafuu mootummaan keenya firraa illee harku qaba nurraa illee qabu qaba eegasii ammaas salattuu rakkoon biyyaa lakkaawameen dhumu hodduudha rakkoo biyyaallee lakkaawanii jiranii hamtuun ammoo rakkoo biyyaa cinqii biyyaa dubbatamtee yoo furmaanni dhabame hama furmaanni godhamaa yaadaa ammaasi rakkoon jirtu maashaa Allah akka amma Gursuum faatti ifi maas Hombolcha faatti ifi Ejersa Gooroo faatti ilaa Bombaasitti isfaaltii takkaatu nuu ballamame dur eegalamte lammaa Magarsaa biraa qabi ilaa ammatti bakka hin geenye dalagamteetiis hin jirtu akka waan irraanfatamteef fakkaatti ammoo wanni biyya walii hidhu daandii isfaaltii duuba waan kanaas mootummaan harkuun dhabne mootummaan durgurra qabdi jedhan taarraa gurraa fi ija qabdi nis ni agarti gurraanis ni dhageessi isfaaltii san kabaja'aan edoo olin kaayyanne tokkoffaa kani bakkaan nu geessu mootummaa kabajaadhaan gaafanna maaliif rakkoon biyyaa amma takka roobni roobnaan makiinaan deemuu hin danda'u akkasumaanuu ammaas ummanni karaa daandii tolche ummanni chaayinaa kun dachii hunda qote akka jabaa qote horofa walitti godhe takka roobni roobnaan makiinaan walitti gabba'uu hin danda'u Gursuum irraa Bombaas dhaquu hin danda'u Gursuum irraa Ejersa Gooroo dhaquu hin danda'u Ejersa Gooroo irraa Hombolcha dhaquu hin danda'u tanaafuu tunilleen waan biyya gammachiisu jijjiirama gaarii dhufe jijjiiramni keenya kuni mootummaan teenya jijjiirama hodduu fiddi yoo lakkaawa waan hin dhumne gama amantii ilaaluunis gama duniyaa ilaaluunis waa hodduudha jijjiiramni dhufe kanallee akka bakkaan nu geessu kabaja'aan ni gaafanna jechu akkasuma ammaas rakkoon biyyaa hoddu rakkoo rabbumaan nama baasa eegasii sababaa namaan nama baasa rabbi dhiisanii nama himanna yoo jedhaniis rabbiin namarra laala eega rabbi himanne booda mootii samii dachiitti eega himanne booda mootii lafaatti himanna gaafa duree hamma feene yoo alaanalli keenya boonyi keenya nuyi namni imimmaan nurraa haqu kan hin jirrete dhufaa dabraan arrammoo alhamdulillahi jijjiirama bareedaa jira ammaas rakkoon ummata keenya maal haa ta'uu seetan akka Gursuum yoo yanne akka Gursuumitti rakkoo bishaaniitii jira
rakkoo eeltirikaatii jira eeltirika oggaanii fi jaan muka amatmirati gaafa dur godhame sanii jira sono roomnaan hattaa namni yoo jala fincaane kufudhe dhiyaataa bar takkaa'uuni kufaa bar hodduu nuti kan ibiddan qabne kan ifaan qabne taane akkam biyya akka aanaan keenya sun akka waan mootummaa jala hin jirree fakkaata sunillee mootummaan dhaga'uus ni qabdi harkullee ni qabdi akkasuma bishaan ammaas gaafa duree bishaan harkachuu turre ammoo jijjiirama keenya kana keessatti jiruun ummata keenya booyyaddaadhaani bishaan waraabbatan booyyaddaadhaan bishaan waraaba jirkaana qarshii shanin namaa gurguran akkasi bitatanii jiraatan biyya teenya rabiitii bishaan jiran hin jiru suniifuu kunis furmaata godhatuudha qaba akkasuma immoo akka godina meegaato Harargee bahaa yoo taateef nuti gaa karaa bahe isbaaltii kan hin qabne himachuttuu jirra khadaan dumaa hin qabne jira kan namni fayyaa dhabe edoo haakiman dhaqqabne du kan intalti dhalti qabde edoo haakiman dhaqqabne duutu akkanaatii jira tanaafuu eeba biyyaallee ni harkattan jaalala biyyaallee ni harkattan rakkoo kanaa tana harkuudha qabdan furmaata godhuudha qabdi mootummaan teenya akkasuma ammas isbitaalaa jira aanaa isbitaala qabuu jira khaynumaatu isbitaala hin qabne jira jechuun mana haakimaa mana dawaa kan hin qabne jira kan qabu meeshaa hin qabu furmaata hin qabu waa takka itti fayyadachuun hin danda'amu meeshaan qabu namarraa dalaguus hin qabu kaanis kanuma hin qabne ta'a tanaafuu an dubbii gabaabsee oggaan haasa'u tana hunda rabbi isinitti agarsiisu harkuudha qabdan dhagayuudha qabdan waan na dhagayfattaniifillee galatooma aan isiniin ja'a galatooma kabaja